Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Har'a fiilmii jaallatamaa The Squid Game jedhamu waliin ilaallaa. Viidiyoo jalqabaa kanaan kutaalee Red Line, Green Light fi Hell jedhaman kan ilaallu ta'a. Ittiin bohaaraa nu faana turaa. Song Giyuun mana xiqqoo tokko keessa harmee isaa faana jiraata. Giyuun nama qumaara taphatuu fi nama liqiin hedduu irra jiru waan ta'eef jireenya gadadoo jiraatu. Giyuun daa'ima xiqqoo tokko qaba. Guyyaa dhaloota ishee waan ta'eef akka inni ishee bashannansiisuuf haati isaa qarshii xiqqoo laattii fi Giyuun haadha manaa isaa wajjin erga adda ba'ee bubbuleera. Haati manaa isaa dureessatti heerumtee waan jirtuuf intala isaa yeroo yerootti arguu hin danda'u. Haati isaa akka mallaqa laattuu fi yommuu gaafatu jalqaba hin qabu jettee booda garuu ni kennitiifi. Erga isheen manaa baatees ATM hatee hiriyyaa isaa tokko faana mana baankii deemanii mallaqa baafatu. Mallaqichaan tapha gugsii fardaa irratti qabsiisanii qumaara taphatu. Garuu marsaa hunda injifatamanii mallaqichi hundi harkaa nyaatama. Akka carraa Giyuun tapha isa dhumaa injifatee qarshii hedduu argata. Hedduu gammadee intala qarshii laattuuf tiippii kennee alabee otoo bilbila haasa'u namoota gara isaatti dhufaa jiran arga. Namoota liqii irraa qabanidha. Mallaqa nyaate hunda na jalaa fudhatu jedhee waan sodaateef baqachuu eegala. Akka tasaa intala tokkoon walitti bu'ee kufa. Battaluma sana namoonni sun dhufanii isa qabatu. Yoo qarshii isaanii deebisuufii baate akka isa ajjeesan itti himu. Giyuunis sodaadhaan qarshii nyaate sana kennuufiif jedhee yommuu ilaalu borsaan isaa duwwaadha. Edaa intalli sila itti buute hattuu turte. Qarshii hunda jalaa fudhatteetti. Namoonni sunis nu goomsaa jira jedhanii isa reebu. Sibiila funyaansaa keessa galchanii isa dhiiksu. Sana booda ji'a tokko booda akka deebi'anii dhufan itti himanii biraa deemu. Qarshii homaa waan dhabeef gara intala sila tiippii kenneefii deemee qarshii silaa gaafatee harkaa fudhata. Ta'uyyuu qarshichi intala isaa ashaangulliitii bituu waan hin dandeenyeef ittiin qarshii biraa argachuuf qumaara taphachuu dhaqa. Ta'us hin milkoofne. Battaluma sana daa'imni tokko dhufee isa gargaaree waliin taphatanii ni injifatu. Gammachuudhaan waliin shubbisanii Giyuun daa'ima sana galateeffatee adda ba'u. Sana booda intala isaa irbaata affeera. Otoo irbaata nyaatanii mucaan isaa madaa fuula isaa irra jiru agartee yommuu gaafattuuni biimbiitu na nyaate jedhee soba. Kennaa otoo hin saaqiin fideefii dhufe yommuu banan shugguxii abiddatu fudha. Dafii harkaa fuudhee yeroo biraa kennaa bareedaa akka kennuufi waadaa galaafi. Intala isaa haadha ishee bira geessee buufata baaburaa jala isumaa taa'u gurbaan suufii uffate tokko dhufee cina isaa taa'a. Gurbichis tapha gagchee jedhamu akka waliin taphatan isa affeera. Taphichi kaardii tokko kaardii biraadhaan dhahanii galagalchuudha. Giyuun yoo injifate qarshii waan 100,000 harkaa argatuu fi yoo injifate ammoo kaballaadhaan akka dhahamu itti hima. Giyuun tole jedhee taphachuu eegala. Marsaa hedduu ni injifatama. Battaluma injifatamu kaballaadhaan dhahama. Dhumarratti garuu marsaa tokko injifatee qarshii waadaa galameefii sana fudhata. Gurbichis lakkoofsa bilbilaasaa kenneefiitu tapha akkasii taphachuu yoo barbaade akka bilbiluufii itti himee biraa qajeela. Giyuun otoo manatti galaa jiru haadha hiriyyaa isaa saangoo argeetu ilmi ishee Ameerikaatti deddeebi'ee akka hojjechaa jiru itti himti. Galgala otoo irbaata nyaatanii haati manaa isaa duraa maatii ishee faana gara Ameerikaatti godaanuuf akka jettu itti himti. Kana jechuun intala isaa Giyuun lammata arguu hin danda'u. Baay'ee gaddu. Ta'us mirgi intala isaa guddisuu mana murtiidhaan haadha manaa isaaf waan kennameef homaa gochuu hin danda'u. Gara galgalaa furmaata biraa waan hin qabneef bilbila gurbaan sun kenneefii irratti yommuu bilbilu bakka tokkotti isa beellamu. Konkolaataan tokko dhufee isa fudhata. Akkuma ol seeneen aara nama joonjessu ijasaatti biifanii of wallaalee kufa. Giyuun yommuu of baru galma guddaa siree hedduudhaan guutame keessatti of arga. Uffati isaa jijjiirameera. Namoonni hunduu bitaatti galeera. Hundinuu kaameraatiin hordofamaa jiru. Giyuun jaarsa uffata isaa irratti duwwaa tokko barreeffameen wal arga. Uffata Giyuun irratti ammoo kan barraa'e 456dha. Jaarsichi dhukkuba xannacha sammuu akka qabu itti hima. Kana gidduutti namoonni lama otoo lolanii argu. Isheen tokko intala Giyuun jalaa qarshii hatteedha. Giyuun yommuu ishee argu mallaqa koonaa deebisi jedhee hudhee ishee qabata. Kana gidduutti battaluma namoonni uffata diimaa uffatanii fi fuula haguuggatanii dhufu. Akkuma ol seenaniin anaa dhufu ittiin jedhanii guyyoota 6 dhufan keessa taphoota 6 akka taphatanii fi namni injifate mallaqa hedduu akka argatu itti himu. Taphattoota kana keessaa tokko haati isaa Ameerikaa deemeera jettee kan yaaddu Saanguudha. Haadha isaa sobeetu as dhufe.
Liqiin qarshii miliyoona 25 waan irra jiruuf poolisootaan barbaadamaa jira. Battaluma sana baaxii manaa keessaa wanti kubbaa guddaa fakkaatu tokko gadi bu'a. Tapha jalqabaa yommuu xumuran kubbichi mallaqaan akka guutamu itti himama. Dhimmichi bitaa isaan galuyyuu taphachuudhaaf walii galu. Waliigaltees ni mallatteessu. Waliigaltichi seera 3 qaba. Tokkoffaa, taphni erga eegalamee addaan kutuun hin danda'amu. Lammaffaa, namni addaan kute ni ajjeefama. Sadaffaa, namootni hedduun yoo irratti walii galan garuu taphichi addaan cituu ni danda'a. Hundumtuu mallatteessanii karaa qalloo tokkorra yaa'anii bakka taphaa deemu. Erga suuraa ka'anii booda dirree bal'aa ashaangulliitiin tokko keessa dhaabbattee jirtu seenu. Giyuun saanguutiin haadha isaa maaliif akka sobe isa gaafata. Gidduutti sarara adii otoo hin darbiin dhaabbachuu akka qaban itti himama. Mana guddaa tokko keessa ammoo to'ataan taphichaa bilbila haasee xumuree taphicha hordofuuf yommuu iskiriinii guddaa tokko fuulduratti dhaqee taa'uu agarra. Namoota dirree keessa jiraniif taphichi tapha sarara diimaa fi magariisaa jedhamu akka ta'ee fi daqiiqaa 10 keessatti xumuruu akka qaban itti himama. Ashaangulliitittiin diimaa gaafa jettu dhaabbachuu, yeroo magariisa jettu qofa deemuu akka danda'an akeekkachiifamu. Kanaan ala namni socho'e kamiyyuu ni ajjeefama. Taphichi eegalee xiqqoo deemanii gurbaan tokko diimaa jedhamee otoo jiru waan socho'eef ni ajjeefama. Ajjeefamuusaa waan hin hubanneef tapha isaanii itti fufu. Booda garuu namootni dogoggoraan akka ajjeefamaa jiran waan hubataniif hundumtuu jeeqamanii fiiguu eegalu. Namootni hedduunis ni ajjeefamu. Reeffi namaa lafatti harca'ee namoonni muraasni sodaadhaan bakka jiranitti goganii hafu. Amma hundumtuu of eeggannoodhaan socho'aa jira. Taphichi yommuu eegalu Giyuun nahee lafarratti kufeera. Yeroo kana saanguun isa argee ashaangulliitittiin yeroo achi naannoftu ka'e ittiin jedhee yommuu fiiguu akka tasaa harka isaarra ejjatee isuma akufuuf jedhu gurbaan Alii jedhamu tokko boodaan qabee isa oolcha. Hedduun isaanii ni ajjeefamu. Dhumarrattis Giyuun saanguu Seebiyaak intala ishee hattuu jaarsicha Iniyaam Diyooksuu fi Alii dabalatee namootni muraasni taphicha nagaan xumuru. Kaameerichi fageessee namootni kun bakka namni hin agarre odola dhokotaa keessa lafa jala akka jiran nutti agarsiisa. Hojjettoonni reeffa taphattootaa fuudhanii gubu. Kanneen lubbuun hafan kutaa isaaniitti deebi'u. Giyuun Aliin waan lubbuu isaa baraareefiif isa galateeffata. Yeroo sana hojjettoonni dhufanii tapha marsaa jalqabaa waan injifannoon xumurtaniif baga gammaddan ittiin jedhu. Lakkoofsi taphattootaa 456 irraa gara 201tti gadi bu'eera. Namootni 255 ajjeefamaniiru. Intalli tokko akka isaan gadhiisaniif jilbeenfattee isaan kadhatti. Warreen kaanis akkuma ishee jilbeenfatanii isaan kadhatu. Ta'uyyuu garuu hojjettoonni sun seera lakkoofsa lammaffaa isaan yaadachiisanii yoo tapha addaan kutan akka ajjeefaman itti himu. Saanguun garuu seera isa sadaffaatiin namni hedduun yoo irratti walii gale taphichi akka addaan citu isaan yaadachiisa. Hojjettoonni sunis tole jedhu. Garuu mallaqa hedduu kubbichatti guutanii itti agarsiisu. Achumaanis namni tapha kana injifate qarshii biliyoona 2 akka badhaafamu itti himu. Mallaqichi isaan hawwisiisee namoonni tokko tokko yaada isaanii jijjiirratu. Sagaleedhaan akka murtaa'u ta'ee sagaleen walqixa yommuu ta'u sagalee Iniyaamiin taphichi akka addaan citu taasifama. Hundumtuu gara mana isaaniitti akka deeman eeyyamamaafi. Namni taphicha deebi'ee taphachuu barbaadu yoo jiraate akka bilbilli bilbilamuufi itti himama. Agarsiisa itti aanutti Giyuunii fi Seebiyaak harki isaanii hidhamee konkolaataarraa gadi darbatamu. Alii fi Saanguunis akkasuma darbatamu. Hundumtuu gara mana isaaniitti deemu. Saanguun Aliif qarshii taaksii kennaa fi Aliin garuu ni dida. Giyuun kallattiimaan gara poolisii deemee ugguramee turuu isaa itti hima. Garuu poolisoonni isa amanuu hin dandeenye. Poolisiin Jinuhooy jedhamu tokko kaardii Giyuun baate harkatti arga. Giyuun achi ba'ee gara manaatti yommuu deebi'u haati isaa mana hin jirtu. Dhukkubsattee hospitaala seenuu ishee dhaga'a. Saffisaan gara hospitaalaa deema. Miilli harmee isaa madaa'eera. Doktoroonnis haati isaa sarjarii malee akka hin horoomne itti himu. Garuu mallaqa sarjariif kaffalan hin qaban. Karaa biraan poolisichi Jinuhooy jedhamu waa'ee obboleessaa haadha isaa faana otoo haasa'uu agarra. Obboleessi isaa erga badee waan bubbuleef yaadda'eera. Mana ciisichaa obboleessa isaa keessatti kaardii sila Giyuun harkatti argee ture arga. Giyuun bira dhaqee waa'ee kaardichaa isa gaafachuu akka qabu murteessa. Bakka biraatti haatittiin Seebiyaak oolmaa daa'immanii deemtee obboleessa ishee isa xiqqoo dubbisti. Intalli kun Kooriyaa Kaabaatii baqattee kan dhufte yommuu taatu maatiin isaanii garuu ammayyuu achuma jiraatu.
Yoo mallaqa argatte maatii ishee as fiduu fi obboleessa ishee oolmaa daa'immanii keessaa baastee gargaaruu ni feeti. Aliin immoo gara waajjira isaa deemee itti gaafatamaa isaa dubbisa. Paakistaanii gara Kooriyaa kan dhufe mallaqa argachuuf yommuu ta'u ji'oota 6 darban homaa hin arganne. Haadha manaasaa fi daa'ima isaa waan ittiin jiraachisu dhabee rakkateera. Itti gaafatamaan isaa qarshii hedduu otoo qabu miindaa isaa kaffaluu fi waan dideef Aliin hudhee isa qabata. Otoo wal morkanii akka tasaa harki itti gaafatamaa isaa maashinii keessa galee irraa cirama. Yeroo kana Aliin mallaqicha fudhatee fiigee bada. Mana deemee mallaqicha haadha warraasaaf kenneetu daa'ima ishee faana gara Paakistaan akka deemuu qabduu fi innis booda deebi'ee akka dhufu itti hima. Yeroo adda ba'an ofitti qabee ishee hammata. Saanguun haadha isaa bilbileetu Ameerikaan jira jedhee ishee soba. Haati isaas gammaddee yeroo bilbila cuftu poolisoonni dhufanii waa'ee ilma ishee Saanguu ishee gaafatu. Qarshii hatee akka barbaadamaa jiru itti himanii yoo dhufe nutti himi jedhanii biraa deemu. Saanguun dhaabbata sanarraa ammas kaardiin ni ergamaa fi Giyuunis mallaqa haadha isaa ittiin yaalchisu dhabee rakkachaa jira. Haadha manaasaa ishee duraa bira dhaqee mallaqa ishee kadhatus hin qabu jettee isa ariiti. Kana gidduutti abbaan manaa ishee inni haaraa garuu ijoollee isaa faana dhufa. Saanguun yeroo deemuuf jedhu isa waameetu lammata akka as deebi'ee hin dhufnee fi isa akeekkachiiseetu qarshii itti hiixata. Yeroo kana Giyuun aareetu dhahee lafa isa buusa. Intalli isaa dhaabbattee gochaa kana ilaalaa turte. Giyuun ofitti qaanee gaddaa gara mana isaatti qajeela. Poolisichi Junooy balbala mana isaa dura dhaabbatee isa eegaa ture. Waa'ee kaardii sanaa yeroo isa gaafatu Giyuun itti himuu hin barbaanne. Gara manaatti yeroo ol seenu ammas kaardiin sun balbala isaa irratti suuqamee arga. Bilbila kaardicharra jirutti bilbilee bakka isaan dhufanii isa fudhatan taa'ee eeguu jalqaba. Haaluma wal fakkaatuun Saanguu, Inaam, Diyooksuu fi Saabiyaak Aliinis tapha sanatti deebi'anii taphachuudhaaf murteessaniiru. Hundi isaaniiyyuu konkolaataa seenanii aara nama joonjessuun of wallaalanii yeroo isaan kufan nutti agarsiisee kutichi xumurama. Kabajamtoota daawwattoota keenya kutaa itti aanu immoo torbee dhufu qabannee isinii dhiyaanna.